Yooyyaa ashamaa harka fuunee hordoftoota keenya akkam jirtu har'a mata duree tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Mata dureenis haaluma yerooti. Sunis qoosaa daballii mindaa mata duree jedhuunidha. Gidduu kanaa wanni dhagaa jirru egaa mootummaan Itoophiyaa jechuun ni ulfaata. Abiyyi mindaa hojjettootaa dabaleera parsantii akka kanaan dabalee waan jedhu waan qoosaa wayii gadhiisanii jiru. Ajandaas godhatanii jiru. Namni baay'eenis irraa dubbachuutti jira. Egaa wanni kun maayinni ajandaan kun maaliif barbaachise? Dhuguma wanni kun daballiin mindaa kun uummata fayyaduufidha moo gaafii hojjettootaatu deebi'aa jira moo gaafii uummataa deebi'aa jira kan jedhu irratti yaada tokko tokko kennuufi gamanumaan akkasiniif tolutti kutaa sadiitti qindeeffadheen haasaa. Kutaa tokkoffaarra daballii mindaa kana maaliif godhe Abiyyi jedhuun irraa dubbadha. Sababni isaa maali? Yeroo kanatti jalqaba hagayyaa kanarra maaliif daballii mindaa taasiseera jedhee miidiyaa irratti ibsee Abiyyi waan jedhu irraa dubbadha. Kutaa lammaffaarra immoo maddi rakkoo kufaatii dinagdee biyya sanaa erga Abiyyi aangootti dhufee maddi rakkoo kufaatii dinagdee biyya sanaa maali? Maaltu balaa hamma kanaan nu gahe? Uummanni balaa gurguddaa balaa dinagdee kufaatii hamaa keessa maaliif galeen jedhu sababii isaarraa hin dubbanna. Kutaa sadaffaa keessatti immoo daballiin mindaa kun maaliif qoosaadha? Sababni ani qoosaadha daballiin mindaa kun jedheef maanni qabatamaadhaan ragaa maalirra dhaabbadhee tanan uummatatti baacaa jira namichi kun anan jedhuu fi sababbiidhaan kutaa sadaffaa keessatti kana kaasee falli jiru maanni jedheen achumaan akeekaa jechuudha. Haga dhumaatti akka nu hordoftan isin affeeraa. Chaanaalii kanas subscribe gochuu hin dagatiinaa, share waliif godhaa, yaada keessanis ibsadhaa, gaafii qabdanis komentii jalatti gaafii qabdanis kaasaa hin deebifnaa. Waan sirna kanaan wal qabate waan keessa turreefis waan beeknus qabnaa. Waan bal'aasaa waan beeknu waan ta'eef jechuudha. Haaluma kanaan gara kutaa tokkoffaatti ce'aa jechuudha. Egaa akkuma armaan dura jedhee daballii mindaa jedhanii beeksisanii jiru. Namoonni kanaan gammadanis jiru. Dhugaa dubbachuuf hojjetaan mootummaa haga ta'e gammaduudhuma qabaa. Maaliif gaafii isaati baay'ee dararamaa ture. Ammas dararamaa jira. Jireenyi baay'ee ulfaateera hojjetaa mootummaatti. Sababa kanaatii fi daballiin mindaa yoo jedhamu jechumti isaayyuu hojjetaa mootummaa gammachiisuu qaba. Nam beeka waan ta'eef hojjetaa mootummaan tureenis biyya keessatti. Kanaaf daballiin mindaa dhugumaa nama gammachiisu qaba jechuudha. Nama gammachiisuus qaba. Haa ta'u garuu boodatti maaltu ta'aa jira? Maaltu ta'e? Abiyyi maaliif kana godhe jedhu dubbachuun barbaachisaadha. Sa'aatii kanatti Abiyyi daballii mindaa jechuudhaan ibsi kan bahe maaliif silaa kan mindaanii hojiirra kan oolu yoo xiqqaate ji'a lama tafa. Ji'a lama tafa. Ji'a lama jechuun amma hagayya kana guutuun jira. Fulbaanni guutuun jira. Fulbaana gara dhumaatti dhagaa kan kaffalama jedhamee murtaa'eera jedhame gaa akkasii ji'a lama guutuu dursamee miidiyaadhaan maaliif bahe? Maaliif yeruma fulbaanuma sana maaf hin beeksifamne? Kan jedhu sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Maaliif hojii Abiyyi hin beekna waan ta'eef ji'a lama dursee daballii mindaa godheera jedhee kan inni haaseef taayimiingii isaa ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Hojiin siyaasaa taayimiingiidha waan ta'eef jechuudha. Hojii siyaasaa kana keessatti Abiyyi jalqabarra sodaa guddaa keessa gale. Gaafii uummataa yookaan gaafii hojjettootaa deebisuuf utuu hin taane hin sodaanne. Yeroo dhiyoo darbe keessa mana maree bilchiginnaa walgahii taa'anii san booda ibsa baasan keessatti maal jedhaa? Diinonni keenya seenaa keessatti diina nuu ta'anii fincila uummataa nurratti qindeessaa jiru. Fincilli uummataa nutti dhufaa jira jedhanii
wanni waashan rakkoo shan nu mudachuu danda'u keessaa tokko fincila uummataa jedhanii adda baasanii jiran. Akka paartiitti fincilli uummataa magaala keessatti hin dho'a sana booda balaan nurra qaqqaba jedhanii paartii maqaa paartiitiin Abiyyi ibsa baase. Maqaa paartiitiin Abiyyi ibsa baase. Ibsa san keessa sosochiin hawaasaa jira. Uummanni irratti finciluuf deema. Beelli magaalatti seeneera. Baadiyyaa waan nyaatu dhabeera. Namni waan nyaatu dhabeera. Profeesar Mararaatu jedhe namni waan nyaatu dhabe mootummaa isaa nyaataa jedhe. Dhugumadha. Namni waan nyaatu dhabe mootummaa isaa ofirraa finqilaachisaa jechuudha. Ofirraa ari'a jechuudha nyaata jechuudha. Amma Abiyyi ibsa kana baaseera. Dheengadda dursee ibsa kana waan baaseef sodaa uummataa sosochii uummataa natti dhufaa jira jedhe. Irra darbee immoo beellamni fulbaanaa jira. Barsiisonni fulbaana finciluudhaan murteeffatanii turan. Isa kana Abiyyi dhageera. Amma kolleejiitti samarii barattoonni barsiisonni ganna baratan kolleejota garaagaraa keessatti yuunivarsiitii garaagaraa keessatti naannolee biyyattii keessatti ganna warri baratan barsiisonni fincilaa jiru baay'ee. Naannoo Amaaraa keessatti fincila kaasaniiru bakka garaagaraa keessatti gaafii kakkaasaniiru. Kanaaf amma ganna kana mari'ataa turan. Ganna mari'ataa waan turaniif fulbaana gaafa dhaqan manni barumsaan jiru barataan join isaan godhaa fincilli barsiisaadhaan ni eegala. Already immoo ogeessonni fayyaa fincilaa turanii marsaa lammaffaa bara dhufu gaggeessuudhaaf deemaa jiru. Kanaaf fulbaana kan jedhu hin sodaateera jechuudha. Fulbaanatti fincilatu dho'a. Fincilli hojjetaa mootummaadhaan, barsiisotaan, ogeessota fayyaadhaan, jiraattota magaalaatiin, qonnaan bulaadhaan hunduu kanatti seenuu daldalaa dabalatee daldalaa maaltu jira amma daldalaa jechuun ikkoo naggaadeen warruma aangoo qabanidha. Kanaaf hunduu irratti ka'uudhaa deemaa jira jedheetu fulbaana sodaateera. Fulbaana kana akka malee sodaateera. Beellamni fulbaanaa kun akka isa nyaachuu danda'u bareera. Sosochiin uummataan irratti qindaa'aa jira. Kanaaf qophiin fulbaanaa waan jiruufi gama hundaan sosochiin gaggeeffamuu danda'a jedhee ofiis amananiiru baay'ee. Kana tilmaama koo utuu hin taane Abiyyi ibsa isaatiin fulbaanaa kaasee fincilli uummataan irratti gaggeeffama jedhee amaneetu isaaf falahan jedhu waan akkasii fidee jechuudha. Daballii mindaa jechuudhaan jalqabee jechuudha. Amma sanarra darbee amma waa'een daballii mindaa yeroodhuma dhiyoo natti fakkaata daballii mindaa inni jalqabaatu kan inni gaggeeffame. Daballii mindaa kan yeroo darbe gaggeessan sana namoonni tokko tokko iddoo adda addaatti baay'ee inni duraayyuu nuun qaqqabne marsaa lammaffaa irratti ga'ee jechaa jira namni. Bakka tokko tokkotti daballii mindaa barreen gaddaa Abiyyi godhe inni tuun qaqqabii itti naanneetan biraammoo dhufe akkuma Qananiisaa Baqqalee fiigichoo irratti naanna'ee dhufu sana daballii mindaan dhalanaa inni duraa sun utuu namoota kaan hin qaqqabin inni kun immoo naanna'ee dhufe. Sadaffaas itti naanna'aa jechuudha wanni isaa. Amma wanni kuni muddama keessa waan galeefidha. Sodaa fulbaanaa waan qabuuf Abiyyi fincila uummataa immoo sodaata Abiyyi. Du'ee badeetu sodaata. Maaliif Abiyyi karaa fincila uummataa aangootti dhufe waan ta'eef fincila uummataa du'ee badeetu baqata. Kanaaf namni muraasni yoo hiriira ba'an ajjeesaa. Bara Abiyyi keessa hiriirri mormii hin jiru. Hin jiraatus isaaf Abiyyi ajjeesaa. Namni jaalatee miti bara kan inni qawwee hidhatee lagatti gadi namuuf. Utuu qabsoon karaa nagaa balballi baname. Utuu hiriirri nagaa eeyyamame. Utuu mormiin eeyyamame. Namni laga dhaqu hin jiru. Namni qawwee kaasu hin jiru. Abiyyi waa hunda cufeetu qabsoo karaa qawwee qofaatiin koottaa'e. Kanaaf Abiyyi fincila uummataa hin sodaata. Kan isaan oolles immoo isuma. Namni karumarra dhufe sanadha kan inni deemu baay'ee. Bakkatti ajjeesanitti du'eedha Oromoo. Karuma irra dhufe sana deema Abiyyi immoo hin beeka ishee kana waan beekuufi
fincila narratti wanni godhaa turanii gaafa darbe warra taarikaawwi xalaatii tunarratti qindeessaa jedhe. Amma immoo deebisaa jirraa jedhe. Gaafiin uummataa gaafii uummataati. Gaafii warra seenaa keessatti diina nuu ta'a maaloo wanni jedhamu hin jiru. Gaafiin uummataa gaafii uummataati. Ka deebisu immoo namuma barcumarra taa'u sana deebisa jechuudha. Yookaan barcumicha gadhiisa yookaan deebii deebisuu danda'a jechuudha. Inni deebii deebisuu waan hin dandeenyeef itti dhumna booda akkuma waliigalaatti uummanni gubateera. Uummanni cinceera. Uummanni dinagdeedhaan jiraachuu dadhabeera. Magaalaa baadiyyaa Finfinneen fincilaa qophaa'aa jiru. Hojjetaan mootummaa qofa miti. Finfinnee magaalaa isa kana argeera. Abiyyi waan kana argee fi deebii taa'aadheetu daballii mindaa jedheetu ajandaa uume. Uummataaf deebii kennuuf utuu hin ta'in sodaa qabu sanaa fi deebii sodaa sanaaf deebii ofirraa deebisuudhaaf jedheetu jechuudha. Haa ta'uuti Abiyyi jaalateetu mindaa dabalee miti. Morma isaatti qabe uummatatu. Morma isaatti qabameetu gama tokkoon injifannoo uummataati. Uummanni Abiyyiin isa dhiyoo kana Abiyyiin dabaluun hin jenne inni ogeessota fayyaa walitti qabe. Barsiisota tokkos filatanii Finfinnee irratti iddoo adda addaatti walitti qabanii badaasi waa'ee mindaa akkasiin gaafatinaan jenne isaan baruma kana keessa jedhe. Walitti qabee ani hiyyeessa anuu mindaan qabu isinis akkasuma naa obsaa jedhe mindaan qabu Abiyyatu ga'a. Namni doolaara biiliyoona 15 masaraa isaa ijaarratutu mindaan qabu. Innis hiyyeecha akka keessaniiti jedhee haasa Abiy. Akkas jedheetu hin dinne yeroo dhiyoo kana maaltu isa dirqisiise uummanni wal ijaaree fincilachuu waan eegaleef. Keessattuu immoo ogeessonni fayyaa wareegamatti kaffalaniiru. Ogeessonni fayyaa qabsoo guddaa gaggeessuudhaan Abiyyiin eessatti si beekna dhaniini waan yeroonni asii gadee isaanitti wanni jiru. Kan hidhaman jiru, kan du'anis jiru. Ogeessonni fayyaa mirga uummataaf jedhanii mirga isaaniitiif jedhanii qabsoo gaggeessaniin barsiisotas ofitti dabalaa, hojjettootas ofitti dabalaa waan deemanii fi uummata bal'aas kakaasaa waan deemanii fi injifannoo kana iyyuu fidan. Injifannoo kana Abiyyi waan fideef kaalkuleetaa godhu malee injifannicha dirqameef fide jechuufan jechaa jira. Injifannoodhuma kana dirqameetu harkisaa micciirameetu fide jechuudha. Kana injifannoo uummataati kun. Abiyyiin harka micciiruun hin danda'ama. Waan barbaadde gochuun hin dandeessa jechuudha Abiyyi. Hin gaafatta, hin dida, hin gaafatta, hin dida, hin dirqisiista jechuudha. Isa xaanuufis si fayyadaa jechuudha. Fakkeenya guddaa wareegama kaffalaniiru hojjettoonni seektara fayyaa. Wareegama isaan kaffalan garuu lafatti hin banne. Lafatti hin banne. Kunoo daballii mindaa jedhee fideera. Hin gaamoon ga'u maaliif fideesaa irraa dubban. Garuu Abiyyi waan ji'a 6 dura didaa ture godhe. Badaasi waan jechaa ture taasisee nu agarsiisa. Kanaafi wanni kun sodaa guddaa keessa waan galee fi fincilli uummataa natti dhufaa jira waan amanee fi waan dura dide sana godhee argama. Maal haa ta'uusi godhe. Lammaffaa immoo kaalkuleeshiniin Abiyyi yeroo dhiyoo asitti ajandaa seetingii keessaa baheera Abiyyi. Ajandaa uumuu dadhabeera. Ajandaa qabsaa'onni uumaniinidha deebii deebisa Abiyyi. Karaa faarsee bulaasa, karaa mataa isaatiin gadi bahee paarlamaa irratti kan inni haasa'u deebii deebisa malee ajandaa kennuu dadhabanii turan. Amma uumaa isaa ajandaa kennuu isaaniiti jechuudha. Ajandaa kennanii ajandaa to'achuu isaaniiti jechuudha. Bifa kanaanii hojii siyaasaa hojjetaa jirraa jedhanii. Amma waan isaan hojjetan irraan dubbataa jiran amma. Kanaaf ajandaa isaaniitti deebii deebisaa jira jechuudha. Yoo xiqqaate egaa ajandaa isaan fidan kan harkatti rukutuun soba ta'uusaa himuun barbaachisaa waan ta'eef malee ajandaa isaan fidan hamma ta'e hundatti hin deebistu garuu wanni kun siireesii. Hamma ta'es qabsoo injifannoo uummataa waan ta'eef irraa dubbachuun barbaachisaadha. Sadaffaa immoo waan shira of keessaa waan qabuu fi
galma siyaasaa qaba Abiyyi waan kana kan godhe waan ta'eef irraa dubbanna. Kanaaf ajandaa seetiingii keessaa baanii turan. Amma gaa ajandaa seetii gochuudhaaf yaalaa jiru. Ajandicha hammam turaa fi hin laal. Hojii propagaandaatiif barbaadu sana. Daballi mindaa kun hojii propagaandaati. Yoo agartaniitu ta'e miidiyaan hawaasaa, miidiyaan mootummaa, hoggansi mootummaa tokko tokkoon namni hundi waa'ee daballi mindaa akka dubbatu godhameera. Oo gooftaa koo baga goote. Goggaa kumatu sii ta'a. Kana haasaa jiru. Maaliif propagaandaa barbaachisa? Siyaasa barbaachisa. Hojii siyaasaatiifidha kan inni kana godhe. Rakkoo uummataa furuuf utuu hin ta'in hojii siyaasaa ittiin galma gaachuuf kana godhe. Ilaalaa Rabbii jedhaati. Waan ji'a lamaa booda hojiirra ooluu amma labsan. Waan ji'a lamaa booda. Maal jechuudha? Daballi mindaa jechuun baay'ee wayi dinagdee keessatti murtee salphaa miti. Waan ji'a lamaa booda hojiitu hiikamee argamuu danda'udha kan isaan amma labsan. Hamma ji'a lamaatti gabaa hunkuran. Gabaan amma ji'a lamaatti taa'ee sini. Gaafa ati afaan keetiin mootummaadha ofiin jetteen ati of waamtu guyyaa ati itti labsite kaasee gabaan gaggaragala. Gatiinsaa iddoo biraa dhaqa. Gabaa to'achuu hin dandeessu. Har'a labsitee jennaan galgala isaa naggaadeen adjust godha. Gatii ittiin gurguruusaa saffisa guddaadhaan hojii jijjiira. Ati kennitee dhiistee lakkii harka hojjetaan harka hin geenye mala. Ji'a lamaan dhufu kana keessa waan dhalachuuf deemu sin ilaala. Warri hojjetaa mootummaatu argatu. Balaa guddaa keessa gashama. Ji'a lamaan kana keessa balaa guddaa kan ta'uuf deemu. Gabaa to'atamuu hin danda'u. Murtee of eeggannoo gaafatudha. Murteen maaltu jarjarse? Gaafuma kaffalamuudha qophaa'u sana hin beeksisu. Utuu uummataaf yaada ta'e, utuu hojjetaadhaaf yaada ta'e, propagaandaadhaaf mitituu ta'e. Gaafuma hojiirra oolu sana gaafuma sana hin beeksisu. Iccitiidhaan qabee iccitii maal qabu miti. Utuu silaa hojjetaadhaaf yaadu ta'ee guyyaa sana beeksisu. Amma isa miti dubbiin. Naggaadeenis isaanuma warri mootummaaf hin jedhus jaruma. Kan nagadus kan simintoodhaa haga sibiilaatti as macciinnaa laakiin isaanumadha warruma aangoorra jiru. Kan nagadus naggaadeen isaan kan seera baasu isaan akka fedhanii jechuudha isaan waan barbaadan godhu. Eeyyuu eenyuun to'ata. Gaafuma sana yoo beeksanuu isaanumatu wal to'atu isuma seera baasuutu bar naggaadee tokkoffaadha. Warqii daldala, simintoo daldala, qoricha biyya alaa gasha. Isaanuma warruma aangoorra jirutu kana hunda of harkaa qaba. Sadarkaa olaanaatti jeneraalota kaasee haga ministeerotaatti isaanumadha kan kana keessatti ijaaramee to'atee kana hunda gaggeessaa jiru. Amma gabaa to'anna maal jedhan of to'atu moo maal ta'ani? Of to'atu of hin to'atan hin baacu jechuudha. Qoosaadha jechuudha. Kanaaf ajandaa siyaasaa fi sanama. Ajandaa maayindii namaa sammuu namaa qabanii mindaa amma mariin ittiin gaggeeffama Oromiyaa keessatti Finfinneetti federaala irratti akkamitti ilaaltu daballii mindaa kana hojjetaan irratti mari'ataa yeroo hunda waa'ee daballii mindaa kana amma yeroodhaaf ajandaan qophaa'eetu waajjira dhaabaarraa gubbaa amma gadiitti namni irratti mari'ataa jechuudha. Ajandaa kana irratti mari'adhaa jedhame. Miidiyaa waa'ee isaa gabaasaa wanni hundi waa'ee kanaa godhaa jechuudha. Kana keessa ajandaa isaati malee rakkinni hojjetaa mootummaa ittuma caalaa bula. Ji'a lamaan dhufu kana keessa humtuu harka isaanii gahin utuu gahin dura gubatu jireenyaan gubatanii waadamanii sirumaa kan durii caalaa of eeggannoo karaa dhabeen waan labsanii fi balaa guddaatu hojjetaa mootummaatti dhufaa jechuudha. Tokko kana. Gama biraatiin Abiyyi amma
ajandaa waraanaa qaba. Haa ta'u malee filannoodhaaf qophaa'aa jira. Filannoo ganna dhufuu kanaa achi nan ga'a moo hin ga'u an jedhu qabu. Filannoo kanaan baay'ee dhama'aa jiru, sodaataniiru. Waraanatti jiru waan ta'eef jechuudha. Oromiyaa keessi waraana, naannoon Amaaraa waraana, bakki Affaar keessi tirmisiidha. Tigraay akkuma beektanii bakki biraa iddoo akkasidha. Affaarii fi Somaalee wal rukuchiisu. Amma kunoo Oromiyaa fi Somaalee wal rukuchiisuudhaaf deemaa jira. Waan inni godhaa jiru agartaniittu hojii Abiyyi hojjetu karaa imbaasii isaatiin beeksisa wanni isaan maxxansan har'a ganama kana Jawaar sheer godhee ture. Keeniyaa imbaasiin Itoophiyaa waan inni godhu waan godinni tokko waan naannoon tokko godhe baay'ee hojii guddaa nu hojjete Abiyyi jedhanii Abiyyiin galateeffatanii waan isaan godhaa jiran laala. Kana godhaa jira Abiyyi. Gama biraan immoo filannoodhaaf qophaa'aa jira Abiyyi. Filannoo gaggeeffachuudhaaf filannoo ganna dhufu kana du'een bada malee ishee gaggeeffadheen maandeetii waggaa 5 ittiin filameera jedhee himadha jedheetu fiigaa jira. Qophii guddaatu lafarratti godhamaa jira filannoo sobaa kana. Odeeffannoo baay'ee jira, bal'aadha waa'een filannoo Abiyyi. Qophiin filannoo inni gochaa jiru waan baay'eetu jira. Yeroo biraa itti deebi'uu dandeenya waa'ee filannoo wal qabatee. Haa ta'u malee haga filannoo sanatti ajandaan isaan kennuu qabantu jira. Ajandaa sanas xiqqoo ajandaan kennuudha isaan danda'an tokko daballii mindaa kanaa. Ishee akkuma ta'etti mindaa daballeedhanii duulana filadhaa amma fulbaanaa ka'anii hin gaggeessu. Fulbaana dhufu kaasee almost waa'ee duulana filadhaa gaggeeffamu waan ta'eef isheedhaaf hin barbaadu duulana filadhaa kana. Kanaaf hin barbaadu ajandaa kana. Mindaa daballeerraa maaloodha jedhanii. Kanaaf amma waanuma kanaaf ajandoota kanaaf walitti qabateetudha mindaa dabaleera jedhee kaase. Walumaa galatti garuu inni guddaan muddama keessa waan galeef uummanni hudhee isa waan qabaa jiruu fi fincilli uummataas qophaa'aa waan jiruu fi fulbaanaa booda keessattuu hojjetaa mootummaa, barsiisonni, ogeessonni fayyaa beellama waan qabaniif beellamatti dursee ajandaa kanaan wanni gochuu isaatii jechuudha. Gaafii uummataa deebisuutu hin taane ajandaa dabarfachuu barbaadeetu jechuudha. Haa ta'u malee maddi kufaatii dinagdee bara Abiyyi maali? Daballii mindaatiin keessaa hin baamaayii jedhamee gaaffiin gaafatamu kutaa lammaffaa kana keessatti ilaalla. Kutaa lammaffaa kana keessatti madda rakkoo kata'an maddi kufaatii dinagdee maali? Biyya Itoophiyaa keessatti har'a dinagdeen kufeera. Hin jiru dinagdeen. Dinagdeen uummanni gubateera. Baadiyyaa magaala, hojjetaa mootummaa haga hojjetaa dhuunfaatti namni waan nyaatu dhabee rakkina keessa jira. Maal eessaa dhufee rakkoon dinagdee kuni? Bara Abiyyi aangootti dhufe 2018 jireenyi maal akka fakkaatu hin beeku. Kiraan manaa maal akka fakkaatu hin beeku. Tiraanspoortii maal akka fakkaatu hin beeku. Xaafii kuntaallee tokko meeqaan akka bitamu hin beeku. Warri hoolaa bitachuu danda'u illee hoolaa 2,000 bitatu hin yaadan. Har'a xaafii kuntaallee tokko 20,000 19,000. Gaafa sana 1,600. Jireenya hamma kana eessaati maddi rakkoo kun maayinni kan jedhu kaasuun barbaachisaadha. Maddi rakkoo guddaan bakka lamatti baasee tananii ilaalaa. Tokkoffaa rakkoo keessoo fi rakkoo alaa jennee bakka lamatti ilaaluu dandeenya. Madda rakkoo kufaatii dinagdee kanaa eessaa madde? Bara Abiyyi keessa kufaatiin dinagdee kun eessaa dhufe? Kan jedhu rakkoo keessoo biyyattii fi rakkoo biyya alaa irraatti dhufu.
jedheen bakka lamatti baasee ilaala. Inni rakkoo keessoo kan jennu wal waraansa addaan hin cinne waggaa 7 darbe Abiyyi gaggeessuu jechuudha. Sababa wal waraansaa kanaan dinagdeen biyyattii daaraa ta'eera. Baajanni mootummaa guutuutti bittaa waraanaafidha kan inni oolu. Waraana qallaba, waraana ittiin gaggeessa, qawweet ittiin bitama. Baajata mootummaa qofatu hin ta'in uummanni guutuutti waan qabu waraanaaf akka oolchu taasifameera. Hin yaadattoo ta'e lukkuu hanga lubbuutti dinagdeedha, waa'ee dinagdeeti wanti kun. Lukkuu hanga lubbuutti jedhaniitu uummata qorqan waraanaaf jedhanii jechuudha. Namni qonna dhaabee sangaa kenna. Qabeenya hin safara. Waan qabu hunda waraanaaf jedhee kenna. Kana keessatti waraanni waan hunda fudhate. Amma baajanni jedhama. Amma ministeerota biyyattii naannoleedhaaf baajanni ramadamee jedhama. Maqaadhaaf fakkeenyaaf ministeerri qonnaa baajata amma kana qabaa jetta yoo ta'e kara sanaan naannesseetu waraanaaf oolchan. Inni sitti paarlamaatti fakkeenyaaf waraanaaf parsantii 20 qofaa labsuu danda'a baajata biyyattii. Haa ta'u malee ministeera waajjirootaa fi naannoleedhaaf erga ramadee booda gama achirraa naannesseetu waan hunda isaa waraanaaf oolchaa. Bittaa waraanaa, baasii waraanaa, leenjii waraanaa, diroonii bitama. Biyya keessaa haga biyya alaatti warshaa waa'ee warshaa biyya yeroo hunda yeroo haasa'u faabrikaa yoo ta'e xiyyiit faabrikaadha malee waan faabrikaa uummataaf tolu hin maqaan. Faabrikaa yoo diroon jedha. Sobadha nu diroonni faabrikaa isaa fidee miti inni ofuma saayikooloojii taphachuudhaaf kireeffatanii agarsiisu isaa yeroo biraatti deebina sana. Haa ta'u wanni ilaallu bara Abiyyi keessa dinagdeen biyyaa baajata biyyaa kaasee haga uummatarraa wanti walitti sassaabamu hundisaa dinagdee guutuutti kan waraanaa godhe jechuudha. Hundisaa dinagdeen kan waraanaati jechuudha. Amma deemee bar baasiin waraanaaf isa qofatu hin ta'in daldaluma biyyattii guutuutti jeneraaloota muraasa harkatti kuffise. Ministeerota muraasatu naggaadee ta'e. Simintoo eenyutu nagadata keessa isaa gallee naasa'u. Sibiila biyya alaa eenyu galfata isas yeroo biraatti deebuu dandeenya. Warqii eenyu baafata kashaakisoo haga Beenshaangul Gumuz isa yeroo biraa haasa'u. Erga baafamee booda Beeraawi Baankii sassaabamee eenyutu kuufata eessatti kuufama isa yeroo biraa haasa'u. Daldala waa hundi kontiroobaandii hiratanii akkasittiin qabataniiru. Haa ta'uti dinagdeen biyya sanaa guutuutti waraanni akka to'atu godhaniiru. Tokko madda kufaatii dinagdee biyya sanaa kan fide waraana walirraa hin cinne achi keessatti qabeenyi biyyaa waraanaaf oolfamudha jechuudha. Yoo biyya sana rakkoo dinagdee biyya sanaa hin furta yoo ta'e waa'ee waraana kanaa irratti teessee haasoftaa jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa baasii nama waraana yeroo jennu baajee waraana isa lafarratti gaggeeffamu qofa osoo hin ta'in saayibarii kana irrattis feesbuukii irrattis waraanni gaggeeffamaa oolu faarsee bulaa fi maallaqni bahu biileenaan lakkaa'amaa baay'ee. Paarlamaan hin raggaasisu malee karaa adda addaatiin baasan yeroo biraa irraa haasa'uu dandeenya. Karaa garaagaraatiin ba'a faarsee bulaa. Abbootii qabeenyaa akkamiitu baasii sana akka raawwatu godhaa. Abbootii qabeenyaa sanaaf immoo maaltu raawwataa fi isa irraa haasofne yeroo biraa. Deemee garuu waraanni saayibariis haa ta'u lafarrattis haa ta'u horii biyyaa horii uummataa nyaataa jira jechuudha. Dinagdee biyyaa kuffisaa jira jechuudha. Tokko kana. Kalammeessoo maddi rakkoo dinagdee biyya sanaa imaammata wallaalummaa ta'uu imaammata dogoggoraa Abiyyi Ahmad hordofaa jiru. Imaammata dinagdee bakka hin malletti oolchaa Abiyyi jirutu jira. Fakkeenyaaf masaraa inni ijaaru horii inni sanatti dhangalaasudha ilaala.
Biyya Itoophiyaa keessatti rakkoon masaraa jira jara keenya. Biyya hiyyeessa, biyya karaan ijaaramuufii qabu, biyya hospitaalli ijaaramuufii qabu, biyya manni barnootaa iyyuu wal hin geenye, biyya bishaan hin dhugne keessatti masaraa doolaara biiliyoona 15 ijaarta. Biyya harmeewwan keenya godinoota Harargee meeqa keessa bu'aa, Boorana ilaalaa, Jimma ilaalaa, Wallagga ilaalaa, Shawaa Arfan ilaalaa, Arsii, Baalee namni waan bishaan dhuguu hin qabu. Bishaan dhuguu hin qabu. Abiyyi garuu biiliyoona paarlamaa irratti akkamitti na gaafata miti inni paarlamaa irratti nama kan inni ifatee arrabsu. Hamman fedheen doolaara biiliyoona 15 miti hamman barbaade masaraa yoon ijaarradhe maaltu si gashedheetu bakka bu'aa uummataa isumatu filachiisa. Isaanumaan immoo doorsisa. Imaammata akkasii, imaammata foolish ta'e, imaammata hooggansi tokko hordofuu hin dandeenye, imaammata duuriyyeen baafattu jechuudha. Boriftaan uummataaf waan fayyadu hojjetta malee masaraa laaksharii ta'e ijaarta horii amma kana baafte maddi rakkoo riizoortii gorgoraa wancii maaloo jetteetu biiliyoonaan dhangalaafta. Namni waan nyaatu dhabee rakkatu, namni waan dhugu dhabee rakkatu. Maal ta'a yoo bishaan baafteef hiyyeessaaf? Maal ta'a yoo karaan ba'eef? Dur hojii misoomaa jedhamee waggaan qoratama. Baajenni guddaan baajenni kaapitaalaa yeroo mootummaa keessa ture dabballeen kan ittiin gamaggamamu hojii misoomaa hospitaala meeqatu, daandii meeqatu ijaarame, haaromfame, qoricha hagamtu galee, hospitaala hagamtu babal'ate, doktora meeqatu qacarame. Kanadha kan laalamu. Har'a garuu biyya Itoophiyaa keessa, biyya Oromiyaa keessa wanni ta'aa jiru waa'ee koriidarii Abiyyiitu ilaalamu. Ajandaan qorannoon koriidarii Abiyyi jechuun immoo hiyyeessa Oromoo buqqifta. Hiyyeessa Oromoo karaarraa, hiyyeessa biyyattii karaarraa xaragdee kaasta. Lammiilee biyya sanaa mana ofirratti diigiiti bayi jettaan. Yoo ofirratti diigdee hin baane dhufeensi irratti diigaa gatii ittiin diigumsaa kaffaltatta. Haati hiyyeessaa akkasittidha kan isheen bara Abiyyi keessa gubataa jirtu. Jimma dhaqeetu miti abbaa warraan 15,000 mana ofirratti naa diiganii deemanii lafa isaan dhaqanuun beekuu jedhee haasa'an. Baay'ee waaqni isaanii haa tolu. Uumaa tokko nan gaafanne beenyaa tokko malee 15,000 ilaala waaqni isin agarsiisu. Uummanni abbaa warraa 15,000 mana ofirratti diiganii deemanii kaan anatu doozeriin irratti diige beenyaa tokkoon kaffallee fedhe. Maali rabbii jedhaati lammii miti. Eessatti baqatan amma uummanni kun? Haadha hiyyeessaati quba qabna. Haati hiyyeessaa tokko kan ilmoo ofii arabatti ergite ilmoon ofii waan dandeessu hojjettee mana ijaarratte Jimmatti mana san irratti diddiiganii kan of balleessifaa jira jedhan. Ragaa guutuun qabu garuu wanni achitti ta'e hammeenya. Haadha hiyyeessaarraa koriidarii inni suura irratti ka'u jecha. Maal fayyadaan koriidarii haadha hiyyeessaatiif? Haati hiyyeessaa mana ishii sana barbaadde. Mana qabdu mana hiyyummaa ishii keessatti buna danfifattee rabbiin kadhattee jiraachuu barbaadde haati hiyyeessaa. Kana barbaadde haati hiyyeessaa Oromoo. Biyya sana keessatti haati hiyyeessaa jiran hunduu kana barbaadu. Koriidarii Abiyyi saayikilii irra oofu miti kan haati hiyyeessaa barbaadu. Yoo danda'ame mana ishiitti bishaan galeefitu, yoo danda'ame waan nyaattu argattee, yoo danda'ame ijoollee ishii mana barnootaatti ergatteetu haati hiyyeessaa akkasitti gammaddee jiraachuu barbaaddi biyya sana keessatti. Isa Abiyyi jedhu sana miti. Mana keessaa irratti diigeetu beenyaa tokko malee
laphee isaa dhiibeetu TV irratti gadi bayaasaa Abiy. Imaammata akkasii, imaammata dogoggoraa akkasii, imaammata hammeenyaa akkasiitudha biyya sana asii gadee oofee kufaatii dinagdee hin taaneef. Koriidariin mee